Rakkoo guddaa nama kennaa jechuudha. Keessattuyyuu waa'ee ijaarsa manaatii fi waa'ee bittaa meeshaalee mana keessaa. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya akkuma argaa jirtanii majlisa fireemii almuuniyeemii manni wal qixxaatu qaba. Majlisa kamuu yoo ta'e murteessaadha. Haa ta'u malee akkaataa mitirii, akkaataan saayizii manaa yookiin kalaqni yookiin ijaarsi manaallee murteessaadha. Majlisni tokko bareeduudhaafis ta'ee akkasuma afaan mana keessaa heddumminaan qalbii kennanu hawwatuu fi dirqama lafni isaa wal qixxaatu qaba dirqama jechuudha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Asham harka fuune amantiif kutaanu soo waliin qoodin jirra jirtu sinin jedhu. Akkuma asitti argitan fireemii kana hojjannee baasnee baay'ee bareedaadha dhugaa dubbachuuf teessuma isaa garuu haalan mana hin mijannee fi viidiyoo kana hanga dhumaatitti ilaala. Garuu yeroo hedduu yeroo namni mitira 12 ajajatu haga 10 giiftii diikooraa gamanaa kana kenninaa fi asii wanni fuudhee fi ni cabaa fi maaliif yoo jettanii jidduu kanatti waan saantii 5 irra inni saantii 20 rarraasanii kaan jechuudha. Akka madabiitu jira. Madabii jechuu beeytanii lafa goodda qabu jechuudha. Goodda itti godhanii kanaafi almuuniyeemis tahee fireemii diizaayiniota majlisaa yeroo hojjechiifattan manni keessan jalqaba qophaa'ee murtaa'uu qabaa isiniin jedha. Keessattuu almuuniyeemii fi fireemii yeroo hedduu deddeebi'ee isinitti himee jira. Yeroo baay'ee jechuudha mana keessan jalqaba sirreeffadhaa. Agalli jechuudha saramiika godhaa jechuu miti. Lafa keessa liishoo godhadhaatii wal qixxeeffadhaa. Isinii galee liishoo irra kasaallee hin jira jechuudha shahaalii ka gootanii hundumaafuyyuu jechuudha. Majlisa kana kan isaan ajajatanii jedhanii mitira 10.40 yookiin saantii 40 nuka hojjannee baafnee mitira 11 fi saantii 13 jechuudha. Garuu baay'ee dallalanii majlisa akka waan jechuun xiqqoo itti dhagahamee hir'isnee dalayneetitti yaadaa turan bakka nadabiitu jira. Akkasuma immoo bakka silaa majlisni koornarii ta'uu hin qabnellee koornarii akka ta'utti irra gaggargalchanii ajajan bakka silaa magaarrajaan galuu qabu. Haa ta'u rakkoo tokkoyyuu hin qabu hundi isaatu ni sirrata wanni sirranni hin jiru. Kanaafi jalqaba irratti wanni ani isinitti himu mana keessan jechuudha. Majlisa akkamiitu mana kiyyaa mala, teessumni mana kiyyaa akkamii, teessumni lafa kiyyaa akkamii, majlisa kamtuyyuu mana kiyyarraa deemaa jennee murteessinee beekuu qabna. Qarshii kennallee gadhangalaafne jechuudha yookiin ammoo baasii baay'ee baafne akkasuma nama hojjechiisuu fi nama jechuudha waan kana irratti dirqamu yoo xiqqaate majlisa tokko keessattuu fireemii almuuniyeemii hojjettee baasuuf haga ji'a 3. Ji'a 3 kana guutuu atillee yaada wareertee namni hojjechiisu sunillee hagamitti geessa akkamii geessadhee yaada wareere yoo manni kan kee mijataa fi kan geeffamne tahee haala kanaan jechuudha rakkooleen isa muudatti jechuu hordoftoota fi kabajamtoota kiyya hundumaafuyyuu jechuudha. Majlisa kana mattarree ani jechuu akka giiftititti yoo xiqqaate saantii 40 kenne. Saantii 40 jechuun majlisa fireemii almuuniyeemii irratti birrii guddaadha. Hundumaafuyyuu akkuma asitti argitan kana suuricha kanaan jechuudha. Cinaa bakka hanqatee sababni hanqisiise namootiin tokko tokko akka madabii godhanii gubbarratti akka abaaboo godhanii hundumaafuyyuu jechuudha. Saayizii isaa mattarree safarree walumaan laallaa ka ajajamee 10.40 isiniin jedhee jira. Ka dalagamee ba'e 11.13 jechuudha. 4 isinii galaa jira miti baay'ee jechuudha kan itti seenedha yookiin ammoo an itti miidhamedha. Hundumaafuyyuu inshallah amma sirreessuuf yookiin ammoo dogoggora lafaallee ka tahee akkamitti akka ta'u sirreessine inshallah yoo danda'ame du'aayii kadhadhaa isinin jedha akka haati argituu fi waan qilleensaan ta'eef akka isiin rakkoon tokkollee na bira hin jirre akka hubattuu fi viidiyoo kana hojjedhee fi isinin jedha. Ani yoo xiqqaate akka giiftititti diikooraa gamanatti hojjetamu san hojjedhee laadhee fi jira isinin jedha hisaaba yookiin baasii kiyya irratti. 1.45 eda'uu jedhaa deem eda'uu 1.45 eshi siin dhufne akka nu harkaan dogongoran tuqaa goota bilbila sidide tokko tuqaa bilbila kan kee baasee bilbilli hin dide eshi dura meeqa mitira 2 tuqaa 32 eda'uu 1.45 eshi deema. Abbaa seera waliin laale eshi meeqa gachi meeqa sadi tuqaa bichaamu
إيشي سدي تقع سدي إيشي سدي تقع سدي إيشي ده إداو سدي تقع سدي أشرة هاga أشي متر سدي في تقع سدي كن إداو كبرات كوي غرا كن إيشي إداو توكو تقع شنتميشني سنتيمتر كن كن كوداني أدو في جرايو أكستانانين وللرتي متي وللرتي كان وللرت إردي كان وللرتي يسيو وللرت دامي تنادم متركاسان تكتي هفتساني كود دبلي جرايو لال أن أصو الرجال قولين جالسة بريسيروني فلان كاسي ترى كوراني بسانتي فرتما كدلي إيشي سانتي ديدا ميلاما ناركا بديجرا شنتمي شني في ميكا شنت كوني كان مالي جو سلامة طريفي سدي تقع سدي أسر عربو مالتا تكان سدي تقع سدي sirrii dalagame mitira 11 foyi dalagame garuu anka fudde mitira 10 fi saantii 40 qofa qarshiin meeqa sanin beektame ra samba 55 dursee lama tuqaa 30 amma abdeeni amma 30 lama tuqaa 30 tira Shachiraan moo tokko 55 qabdu tokko tuqaa 55 tokko tuqaa 55 ishi tokko tuqaa 55 godhe tokko tuqaa 55 godhe goote saantii 20 godhe 22 ishi amma wali eede itira 11 fi way dhufa baga dhufee mattaree